yoo waliin argine daftee waliin argitu taanaan rakkoodha beekte. Dhugaadhee. Namni dura wal baruun gaariidha. Ati maali daftee arguu feeteen isaa gizeen akkana laala. Daftee arguu. Yaa tun biyya jiraadhee argee maanatti tola arguu jechuun ijaan sii galee. Wadhi juba san baannaa ijji jaalala fiddi waan ta'e jecha ati dafee arguu barbaadeensaa. Yaa utuun argee yaani waa baay'eetu salphata beekte. Duba maaf hin dhufne ati yoo haram jirta isiin biyya dhufteemi biyya. Yaa ishiin galuu dandeessi kaan immoo xiqqoo ishee jiran si bira dhufuu ni dandeessi ture bar maaliif hin dhufniin si bira. Dhufuu hin dandeessi garuu dhuftee immoo. Maal gootii? Maal gootii? Jechuun jaalala dhugaa walii qabaattan jaalala jechuun jaalala irra dibaa osoo hin ta'in jaalala bultii ati haadha ilmoo godhachuu isiinis abbaa ilmoo si godhachuu yoo ta'e dhufuu ni dandeessi. Yoo ayni fiqirii ta'e faayidaan qabuuf. Isa kanatti wassantu akkamidha beektaa Waardaa? Walbaruu hin barta walbaruu akkasumatti gubbaarratti walbaruu dandeessa garuu inni guddaan ijaaf ijaan wal argitee yoo wal faana haasofte sii galee yaada kee wal jijjiirteetu bareedaadha sii galee malee amma asirratti wal argine amma amala ishee kan inni irraa jibbu jira kan inni irraa jaalladhu jira isheen illee kan narraa jibbitu qabdi kan narraa jaallattu qabdi sii galee wal argine garuu amala sana ijaaf ijatti walitti himuu dandeenya wal sirreessuu dandeenya fagootti garuu hin danda'amu sii galee nulfaata xiqqoo akka ijaan wal arganii akka wal bira jiranii hin ta'u. Yaa sun dhugaadha namni takka qaamaan wal arguun dirqamaa duubaree wal arguu ni dandeessan kaa isin murteessinaan bar namni takka murteessinaan jireenya fi keessatti waannaan waa murteessuudha. Wal agarraa jettanii yoo wal murteessitan wal arguu numa dandeessanii bara. Yaa wal arguun ma dandeenya wal arguu isa kam? Akka laamutti ati jaalala wallaanaa kanaa bakka siin taane na fakkaata akka sirraa hubaddeetti arkee baruun qabaa amma ani siin deeggara maaliif bultii namni takka wal fuudhee walii kun gaarii miti sii galee likkitti wal baree wajji jiraachuu qaba maqaadhaaf wajji turanii adda bo'uun faayidaan qabu garuu immoo yoo dhugaan jaalala wal biraa qabaattan wal agartanii namni miidiyaa irratti silkii irratti lafatti wal laallachuun bareedaadha. Sigalee wal agartanii wal baruu ni dandeessan fadhii yoo qabaattan. Jechuun amma maaltu jira beektaa Waardaa addunyaa masaatti tokko akkuma namasi jedheedha. Wal argitee teessee haasotee har'aa booru wal argitee hin jira miti wanta baay'eetu karaa qabata gaafa wal argitu. Lammata immoo akka miidiyaa irratti ishee argu kana ta'uu dhiisuu dandeessi. Akka miidiyaa irratti na argitu kana itti ta'uu dhiisuu danda'a. So kanaafiyyuu akka miidiyaa jechuun akkamiin aan galle miidiyaa kan haala akkamii fayyadamaa jirtaati maaliif ani amma miidiyaa irratti akkuma amma taphadhee qofalu kanatti oguuna wal agarrees nama wajji wal agarrees akkanumatti qofalee taphaddaa. Namni tokko immoo diimina baantamoo bareedina baantamoo maal baantan aan galle. Baantaa jechuun amma sooreen hin bareeddi sii galee hin bareeddi iyyuu hin jaalladhee. So anallee waan isheen narraa jaallatte jiraachuu ni danda'a sii galee. Dhugaa. So kanaafiyyuu gaafa wal argitu immoo wanta ijaa wal ilaaltee miti iree dura kanatti gaaffii jaalalaa walii dhiyeessitu. Iskiriinii keessaa wal ilaalaa walii dhiyeessita. So akka lafatti wal arginu yookaan immoo akka iskiriinii irratti wal arginu ta'uu dhiisuu danda'a waan jedhudha sii galee. Waa baay'eetu jira kanaafidha. Yaa kun ambar siifi meetiin jira kananiin furadhaan siin jee amma namni takka namni irra hedduu osoo waliin arkin waatsaapii keessa yookaan miseenjaraa wal fuudha sii galee ani amma san hin deeggaru. Waatsaapii fi miseenjaraa wal fuudhan kana hin jaaladduwan maaliifi namni takka wal laalee anamma deeminsi yoo nama jaaladhe yoo deeminsi keelikkii hundee hin ta'in sin jibba yoo akkaataa itti deemtu natti hin tolin.
Galee ilmi namaa kun waan hedduu walit dhiyaatanii silkii caalaa akkana wal laalanii wal laallatu waan bareedaadha jireenya namaa keessatti. Yaadni kan keenyaa galee jira. Akkana fakkaatutti isiinis waan yaada kana deeggartuu na fakkaata. Maaliifi kun yaadni kun isiif bareedaadha sirrallee. Yaa kanatu jira. Sanaafidha. Utuu wal bira jiraattee wal jaallatu warma wal bira jiraatee wal jaallatutu xinnoo ishee furmaata wayii argata jaalala irratti kan jedhudha. Anyways bakki ani jiru kuni galuuf naaf hin mijatu si galee gallaan rakkoo jira waan ta'eefi. Isiin dhufuun dandeessuudha rakkoon kun. Si bira bakka san. Dhufuun dandeessi. Dhuftee deebitee galti moo na biratti hafti. Jechuun galaa lammaan tana si bira dhuftee wallaalatu namni biyya takkaati Naayiroobii jirta mee kan dhageetti Naayiroobii isiiti aniyyuu dhufuun hin dandaasi galee dhuftee biyya san injoo godhuunis bareeda biyya laaluunis bareeda biyya san laaltee atis wallaaltee wallaallattanii jechuudha yoo walitti taatan bakka wal fuutanii isiinis ni deebiti sanboota si fudhatti gaa bakka jirtutti yoo haalli mijaa'eef natu fudhata malee shemmaan na fudhatti. Ani deeshen deemtuun deemu. Naayiroobii jirta. Isiin karam jirti. Isiin duraanuu biyyuma jirti. Biyya jirti. Ani yeroo finas jira kaan amma yeroo fin taa'aa jira adda. Oh ahaa isiin biyyaalaa jirtiin seelakaa biyyaalaan jirtu. Biyya jirti. Duraanumaa umu. Durammaa antanii turte kaa Beerut faa kana akkas yaa Beerut turte. Okay, Beerut turte bara diasporaan see bakka atimmaan fudhadhu kana yeroo masanitti hambisiree bakka afirraa. Akkam godhee. Atimmaan fudhadhuuti Naayiroobii sanitti hambisiin. Ameen ilaallaa Waardaa. Maaliifi ani namni wal jaalatu ibsaan maali? Ibsaan si jaallate moo si immoo akkam waansa? Laali ibsaatuni Oromoo hedduus dhibdee nas nuafisas dhibdee nu dhibdeetiti mataa nu dhukkubee ani ibsaa akka obboleessa kiyyattiin jaaladhaan inninis akkuma obboleettiin na jaallata wal fedhu takkana jirtiimi wal barree keessaanis wal barree maatii isaatis nin beekaa beeksisabii kiyyaas nin beekaa saayibummaa takka akka obboleeyyaniitti saayibummaa hogguu akkana laayif irra dhufnee na qalladuu fadha inni na wajjin taphatee bakka asin fuudhagaa maarree dhagaa naan jojjoofaa takkani jiraame akkana qalladuu fadha namni kanuma walirra nu hidhee sheer nu godhuu jira waliin nu qabee akka naaf ibsaa wal jaalannutti malee naaf ibsaa waliis hin jaalannu akka obboleessatti na kabajaan hin kabajaan. Kanuma kun dhugaan jirtu uummata. Suuree immoo namni mucaa riyyaa ko tokko tan kophaa jira sii galee. Mucaa Hiriyaa akkam? Riyyaa makiyyaa wajjin haalannee guddannee viidiyoo tokko wajjin hojjenna jedhanii walii galanii turanii deebi'ee immoo shii jaallate fakkaata ababaa faa biliifaa kana bitaafii jira. Maal na jedha beektaa keessaan dawwalee sagalee naa kaasayyu. Sagalee si lama moo sadii naa kaa'in deebisnee fi ani sii gale. Jaalladheen jira ati silas biyyan jirtu waan ta'eef dhiifama naa godhi mana jedhee naa kaa'in nan caljalaan jedhe sii galee akka nageenyatti. Na bakka gadabbatan. Viidiyoo fakkaanii sagalee viidiyoo dubrummaa moo dingilii waliin jan tokko viidiyoo gurbaasanii? Yaa. Okay. Ishiin duba yaanni isii akkamii gaa waannaan isii waan taateef jecha namni takka nama jaalatu yoo qabaate illee nama wajjin yoo mariin ta'e waan takka biraankii dalaguu gooma jiru sii galee amma yoo immoo gaa akkas na hin beekne gaa garuu ana. Waalaikum salaam. Akkam si fakkaata duubaate akkam yaaddeere? Ni dhiista akka biree firraa. Ani waan hin gochuu danda'u hin jiru biyyan jiru ani sii galee. Ijaa biyyan jiraannee fi dubbiin jaalala malee dubbiin biyyummaa miti. Dubbiin jaalala akka ta'e ni beektaa. Biyya feete iyyuu ta'e lafa dachii jalallee jiraadhu waannaan fiqirno jaalala wasaanyiin. Namni takka yoo si jaalatee sumaa wajjin malee biyya jiraattee samiirra jiraattee miti. Namni wal jaalatu walitti dhufuus ni danda'a.
Guadagna kiyya jettee namni ati wal barsiistee si dudduuba deebi'ee jaalladhe jedhee namni maraatu. Amma ani yaadni hidhamee jira beekti. Obboleessi sooree rukkuteenii hunda isaanii iyyuu isheenis innuu mana hidhaa turani galgala. Akkuma dhugamu biraankiitti. Warri rukkutaanii obboleessi ishee baay'ee rukkuteenii mucicha mana hidhaa turani galgala. Okay. Ishiin akkami dubbiin sun biraanki gamoo? Ishiin amma soolan hiriyaa keetii soolanii irratti anaan akkamitti na jaallattaa jetti gaashiin amma sii gale. Akkas taanaan isiin likkirra jirti ree bakka. Inni jechuun hiriyaan akkanaa zabana ammaa kanattis duraan dhalatti jirti. Dhalaan takka sheer jaarsa olii godhu jaarsa nama yookaan fireendii fudhattu dubartiirraa jirti. Amma dhiiratti seegalame. Albeen nagaastiin ilaalla. Ajaa'iba wallahi ani dhalaa fattiin quba qaba malee nama walirraa fudhachuu kana dhiirri saayiba jechuun akka obboleessaa waan ta'echa hin beekne gaa wallahi. Yaa ni ilaalla amma dhuma isaan ilaalla anyways diraamaadha. Akka yaadutti isiin suma filatti akka amma yaadutti garuu biraankii akkasii sanfaa waliin dalaguun irra hin turre. Yaa sanuma keessa dhufaam jaalalli sii galee. Jaalalli sanuma keessa dhufaa. No wallahi yennanni mormatti isheetti godhu yennanni abaaboo laatuu fi dubartiin immoo raftii yenna raftu waan sana maaliif kana godhettee yaaddi sii galee soo. Laala wasaanyiin ilmi dhiiraa takka qalbiin dhiiraa beekee sareedha. Akkuma sareen foon jala fifiidutti ni waswaasa dhiirri tokko. Amma ani biraankii nama iddoo wajjin dalaguu ture. Wallahi takkaa waan akkanaa wajjin iyyaanne nuti hundinuu ijoolleen cinaan jaartii qabanii cinaa warra ganaa fuudhu deemu. Waan akkanaa namni yoo duraanumaa waan akkasii qaamala akkasii qabaate malee namni biraankii hojii dalageef waliin kajeelu. Yaa. Ani beekaa laalla dhuma isaa jaalatti dhiifiitiin ati bareedaa kana ijoollee wallaggaa qaaliidha. Homaa takka homaa sittiin fakkaatiin. Normaal no. Aranatti hin fakkaatu anatti yaa'u hiriyaa makana booddee hiriyaa baafachuun ulfaata isa jedhudha malee yaa'u. Ani ammaan tana yaa soolan dhalaan jechuun bakka waa'ee kiyyarraa hedduu cinqamti waan ta'echa ani amma saayiba jaaladhu dhalaa saayiba kana godhatanii maal kana dhiirarra naa wayyaa xiqqoo. Saayibii namni saayibni tokko waliif qooda kaa wal deeggaraa. Amma inni imaanaa nama nyaatee ta'e bara imaanaa nyaatee bara akkamitti chiikii tantee yookaan jaartii tantee xabbasa inni mee kanuma ajaa'ibaati sun warra eessaati barani. Maal beenna durumayyuu nan ishii jaalladha gaafa si faana arguu naan jedhee beette. Ishi. Maal siin jettaree jennaan immoo deebii gaana laachaan jirtu ani garuu isheen dhiisuu ishee irratti du'uuf wareegamuuf qophiidha. Waan akkasii haasa. Isiin deebii gaanaaf hin laattu jee. Isiin rakkoo qaba kaa. Isiin amma bakka isiin amma ni feeti dhiiroo. Jechuun gaa deebii. Deebii gaa jechuun ani ammaan tanaati fakkeenyaan dhuftee bakka akkana siin fadhee siin jaaladhee yoo naan jette yoon jaalallee qabaadhe gaa deebii gaa akkasii quubsuttiin sii deebisa re'an. Yaa silaa akkasi. Anatti akkasii dhagaa malee immaa viidiyoo sanarratti yoo argite immoo yaa. Viidiyoo biraankii naa himaa jirtaa isaati. Piraankisa sana mitiin viidiyoo masumantanii hojjechaa jira minni viidiyoo ishuma jira. Birrii wayii takka hunda birrii bitee morma kaayaa fi mi? Inni piraankii miti suma dhugumaa sashee jaallatutti himaa jira beeki. Inni sun ani bar beeksisa biisii obboleessa isiitiin see. Amma jechuun amma isii fi aatii fi isii akka wal jaallattanii beeka warri miidiyaa kun sii galee. Hogguu inni garuu qarshii itti kaa'ee maal goggodu beeksisa biisii yookaan obboleessa isiitiin see. Dubaate amma maal yaaddaree? Maal yaadaree waardaa kiyyaa ani silas amma karoora fuudhuurra hin jiru.
So ni laalla ijoolleen Oromoo durbi Oromoo baay'eedhani kunoo isheen akka kee babbareeddu. So mucayyoon deemnaan deemte. Kamali sigooti wallahi. Bakka atis biraanki takka dalagii fi gaddiisii bakka ifa akkana taate. Mucaa sanirrayyuu siimaatutu bareedaa bar. Maaluma taate isheen? Bareedina miti kaamma keessa laalti ta'a. Wal bira Bareedinaa miti jechuun bar dubbiin jaalala. wajjin nyaatu wajjin. Amansiisuu dadhabdeensaa. Waan himoo? Akkamitti osoo ati amansiistee bar dhiirri tokko ittiin bu'u. Animmaa amansiisuutti na biratti hafeen hin jiru waardaa kiyya dhugaa baay'een amansiisa. Bataleetu na bira ga'anii. Bar warri Wallaggaa kun osoo afaanii naasoo inni ijaan nama amansiisa. Akkamitti amansiisuu dadhabdee jeetiin bargaafii natti ta'e. Yaa gaa. Ilaalla gara fuulduraatti. Gara fuulduraatti ilaallaa. Bakka biraan kuma si godhu jiranii na fakkaata akka yaadutti meedhii qoyaati. Obsi. Dubartii biratti hin jarjariin. Birankii. Ani beeka. Namni waan akkasii hin ta'u kaa birankii waan akkasii. Hin taa'attee yaadda. Hiitaa biraankiin nuti anoo hedduun dalagee biraankii nama si jaaladheetiin jira akkanattiin alarraan dhufee siin fuudhaa. Jeeni biraankii dalageen hin beeka saayiboota kiyyaa waliin kuni normaanii bara. Biraankii yoo ta'e waan qallaaleedha. Waannaan ati ishii beekuudha. Yaa inni sirriidha. Geema taphannu geema tokko lama taphannu. Qabee. Mee taaptaap godhaan naanta? Taaptaap gochaa ma dhaggeeffadhaa malee gammata qabu. Lamaa fi saddeetan taaptaap godhaa daddafaate. Jaalalatu. Waaqa ittanii kakattani maalitti garaa namaa keessa jirtu moo nama maalitti beektu si nama? Waaqa jechuun akkam naan galle. Ishiin siinsi jaallatti dhugaa rabbii waaqa si jaallatti ishiin si jaallatti wallaahi anuu gizee si jaallatti. Amma bar balleessaan kan keetii malee balleessaan kan isiitii miti. Ati hoggoo akkam yaaddu saayiba kiyyaan ifumaa naamarra qijattee itti ergiteeni sanbooda maa wal jaalattanii maa jettaan akkamitti dhiirri dubartitti dhiiratti dubartii. Yoom naamarra qin jedhe ani waardaa asirratti. Gizee ijoollee wal xabbasan maaliif rabshaa farra gootare? Rabbashne ani amma maal dubbadhe ani hin dubbanne beeki. Walaa xabbasanii. Ati oomaan dubbanne bar jalqabaayyuu maaliif dhiiratti dubartii ergitaadha gaafiin kiyya? Eessatti hin ergeen? Saayiba kiyyaan wal barsiiseen jenne. Wal barsiisuun tiiktookii irratti kaa inni biyya jiraa isheen Beerut jirti. Geema gallee waliin haasofnaa hiriyaa kiyya. Maaliif biyya galte duba isiin? Galuu jaa barbaaddeef. Rakkisiisaadha wallaahi. Biyyatti isaatutu galshee moo wal mareettanii biyya galteedha gaafiin kiyya. Ishiin hojii ishee xumurteetu gara biyyaa galte.